Oduu'ammee Oromiyaa godina Harargee lixaa Aanaa Shananitti wanti dhaga'ame naassaa fi waan hin eegamne ta'eera. Qeerransi mana maatii seenuudhaan haadha ijoollee yeroo qabatu dinqii ajaa'ibaatiin mucaan waggaa 14 haadha isaa qeerransaan ajjeefamuu fi nyaatamuurraa oolchee jira. Uummata bineensaan wal keessa jiraatuu fi bineensa kunuunsu keessatti balaan sodaachisaan kun uumamus Waaqayyoo haala ajaa'ibaatiin miseensi maatii kun utuu hin miidhamin oolchee jira. Garuu taateen kun eessatti raawwatame attamittis mucaan waggaa 14 lubbuu haadha isaa oolfatee qeerransicha ajjeesuu danda'e odeeffannoo bal'aa qindeeffanneerra nu waliin tura. Odeessa keenya meettaanuun Al-Shabaab Somaaliyaa qabate. Gaanfa Afrikaatti mannee hidhattoota Al-Shabaabii fi IS kan taate Soomaaliyaan yeroo walgaarreffannaa fi gargar cabinsa keessa jirtutti qormaanni guddaan ishee mudateera. Oduu amma dhaga'ameen Al-Shabaab magaalaa guddoo Soomaaliyaa qabachuuf fiixee ga'ee akka jiruu fi gandoonni ollaa magaalaa guddoo Soomaaliyaa Moqadishootti argaman hidhattoota Al-Shabaabiin qabamuun gabaafameera. Waggoota dheeraaf waraana gamtaa Afrikaatiin eegamaa kan turte Moqadishoon yeroo ammaa kana hidhattoota Al-Shabaabiin to'atamuuf fiixee ga'uun gabaafamee jira. Ofii hidhattoonni Al-Shabaab akkamitti Soomaaliyaa qabachuu danda'an waraanni gamtaa Afrikaa fi waraanni Itoophiyaa utuu maal eeganii hidhattoonni Al-Shabaab magaalaa guddoo Soomaaliyaa Moqadishoo bira ga'an odeeffannoo sirrii Soomaaliyaa irraa arganne bal'inaan qindeeffanneerra kan illee simbiraan geenya. Nagaa faraarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee simbiraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan hafeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenya Kiristaan Miidiyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu rakkaa addaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaada keessatti nuu qoodaa kana erga guutanii kaasee odeeffannoowwan biyya keenyaa fi addunyaa keenya irraa walitti qabaman kallattiin karaa chaanaalii keenya wayita gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara kallattiidhaan gara oduu keenyaatti wal wajjin dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Oromiyaa godina Harargee lixaa Aanaa Shananii wanti dhaga'ame waan hin eegamne ta'eera. Qeerransi mana maatii seenuudhaan haadha ijoollee yeroo qabatu dinqii ajaa'ibaatiin mucaan waggaa 14 haati isaa qeerransaan ajjeefamuu fi nyaatamuurraa akka ooltu taasisee jira. Adde Maaliyaa Adam godina Harargee lixaa Aanaa Shanan dhugoo gandaa Abbaa Najaat keessa jiraatu. Qibxata adoolessa 22 bara 2025 akka lakkoofsa Awurooppaatti galgala biyyi nagaadha jedhanii ijoollee isaanii lama waliin ulaa cufatanii rafan. Lafa barii jala naannoo sa'aatii 11 walakkaatti garuu waan isaan hin eegne tokko mana isaanii seene. Qeerransi bakkuma isaan rafanii jiranitti ulaa xinnoo kan sareen ittiin ol seentu tokkoon jalumaan ulluuqee manatti tol seene. Adde Maaliyaan yeroo himan akkas jedhan. Halkan sa'aatii 11 walakkaatti nutti ol seene sareen dutaa waan tureef ani waraabessatu ol seene seen hin baddu badaa harree jedheen arrabse. Qeerransis utaaleemaa na qabate darbee dhiiga na dhuguudhaaf narraa gadi taa'e jechuudhaan haala ture BBCtti himan Adde Maaliyaan. Yeroo kana daa'imni xiqqaan isaa waliin rafee jiru waan ta'e kanatti rifachuudhaan akka hiyyees ni yaadatu. Uumaan yookaan harmeentii yaduute jedhee daa'imni na cinaa rafee ture lafaa utaalee hiyyees jedhu. Yeroo kana mucaan kiyya kan biraan kan diinqa rafee jiruu fi umuriin isaa waggaa 14 ta'e iyya dhaga'ee nutti dhufee jedhan Adde Maaliyaan. Mucaan isaanii iyya dhaga'ee dhufee qeerransa ta'uu yeroo baru uleedhaan qeerransichaa rukutuu jalqabes jedhu. Madabiidhuma irratti lafaan na dha'ee morma na barbaada jalan ciisaa yeroo mucaan kiyyaa ulee qabatee nutti dhufu ani gaggabee of wallaaleen iyyuu tures jedhu haati mucaa kanaa. Bakka miilaan narra ejjatee ammayyuu na dhukkubas jedhan haati kun. Mucaan kiyyaa kan uleedhaan halaalumatti qeerransa kana rukutaa ture qabachuu hin dandeenye yeroo itti utaalu halaalumatti ofirraa rukutaa tures jedhu. Qeerransichi yeroo isaan irraa gara mucaatti
gubbaatti utaalu jechuudha. Kanuma keessaa yeroo deddeebisee mucaan koo waggaa 14 bineensicha ofirratti rukutu funyaan dhoofnaan qeerransichi kufee jechuudhaan attamiin akka mucaan isaanii maatii oolchee dubbatu haati kun. Mucaa xiqqaa haadha biraa rafee ture kan qeerransichi harkaa fi qaama isaa bakka adda addaarraan miidhaa irraan ga'e amma mana yaalaatti yaalii argachaa jiraachuus ni himu. Isaanis lafatti kuffisee dhidhiituurraa qaamni isaanii amma dhukkubbii akka qabu himu aadde Maaliyaan. Harmeen kun waaqumatu lubbuu na oolche jechuudhaan haala taatee sanirratti irraa hafan ni dubbatu. Mucaan koo xiqqaadhaa nama qeerransaa ajjeesuuf ga'e mitis jedhu waaqumatu lubbuu keenya sababeeffatee oolches jedhu silaa ganamumaa reenfa keenyatu argama tureyyuu jechuudhaanis haala ajaa'ibaa ittiin balaa qeerransaarraa oolanis dubbatu. Erga qeerransa kana mana isaaniitti ofirratti ajjeesanii booda ollaan hundi yaa'ee baga irraa haftan jechaanii akka jiranii fi qeerransa ajjeefamee daawwachaa gootummaa mucaa isaaniis leellisaa jiraachuu dubbatu haati kun. Guddina qeerransa kanaa yeroo ibsanis horii gahaa bar sangaa horii gahaa jechuudhaan ibsaniiru. Naannoo isaanii bosonni jiraachuu baatulleen mukkeen gurguddaa qeerransi irra jiraatu jiraachuu himu. Sababa kanaanis qeerransi yeroo adda addaatti miidhaa akka geessisu dabalanii dubbatu aadde Maaliyaan. Gara nuu gadi kanaatti tibbuma kanaa nama 3 kaan mataa isaaniirraa kaan ammoo ilkaanii fi gurraa walitti baasee miidhaa irraan ga'eera jechuudhaanis dubbatu aadde Maaliyaan. Kana malee horii uummataa fixeeraa uummanni kanaaf gammadee guyyaa guutuu magaalli hin hamne asumatti yaa'ee daawwataa oole jechuudhaan kanaan duras naannoo isaaniitti bineensi kun namootaa fi horii irraan miidhaa qaqqabsiisaa akka ture himanii jiru. Harmeen kun Waaqayyo baga isaan oolche jechuu jaallanna. Odeessa keenyatti aanutti yeroo darbinu hidhattoonni Alshabaab Soomaaliyaa keessaa magaalotaa fi gandoota murteessoo qabachaa jiraachuun himame. Hidhattoonni kunneen naannoo Hiraan keessaa bakkeewwan murteessoo fi barbaachisoo ta'an erga qabachuu jalqabanii torban ta'uu BBC Afaan Somaaleetti himame jira. Gareen hidhattootaa kunneen magaalaa Moqadishoo cinaatti kan argamtu aanolee ganda jedhamtuu fi naannoo Hiraan keessaa ganda Birtaa Muudanii fi Saabiid jedhaman qabachuu BBC'n odeeffateera. Miidiyaan biyyicha keessaa Kaab jedhamu akka gabaasetti hidhattoonni magaalota kanneen galuu himaniiru. BBC Afaan Somaalee odeessa argateen hidhattoonni kunneen torban tokko darban keessaa gara gandoota adda addaatti babal'ataa jiru jedheera. Magaalaa murteessaa jedhamtuu fi tibbana to'annoo Alshabaab jalatti kufte keessaa Mokokoriin ishee tokkodha. Kiiloomeetira 300 Moqadishoo irraa gara kaabaatti fagaattee kan argamtu magaalaan kun hidhattoota Alshabaabiin hedduu barbaadamti. Gara daangaa Itoophiyaatti dhiyaattee magaalaan argamtu Jilib bakka buufata Alshabaab isa olaanaa jedhamu beekama. Alshabaab teessoo isaa godhachuun magaalaa kanaa waggootaaf fayyadamaa tureera. Magaalaa Jilib irraa ka'uun hanga magaalaa Mokokoriitti to'achuun kaayyoo Alshabaab jedhama. Sababni isaa ammoo Jilib irraa ka'uun Mokokoriin galuun achi ammoo teessoo Alshabaab guddoo biraadha kan jedhamtu Eelbooritti fuulla'uun socho'uu akka barbaadan maddeen BBC Afaan Somaalee irraa odeeffameera. Magaalaan Eelboor jedhamtu giddugala Somaaliyaa keessatti argamti. Magaalattiin waggootaaf to'annoo Alshabaab jalattis argamti. Mootummaan Somaaliyaa Sheek Hasan Mohammadiin durfamu duula guddaa hidhannoo kanneen irratti bananis ture. Olaantummaa akka irratti argatan himamus dhiyeenyuma magaalaa Moqadishoo galuun haleellaa badanii balleessuu raawwachaa turaniiru hidhattoonni Alshabaab. Mootummaan Somaaliyaa hidhattoota kanneen loluuf Tarkii waliin waliigaltee waraanaa qaba. Kaleessa ministeerri ittisaa Somaaliyaa Ahmed Mo'alim fiiqii Tarkiitti imaluun dhimma deeggarsa kana irratti akka dubbatan BBC Afaan Somaalee irraa odeeffanneerra. Mootummaan Somaaliyaa waggaa darbee jalqabee Tarkii waliin waliigaltee waraanaa kan mallatteessee yoo ta'u Tarkiin Somaaliyaa akka deeggartu ibsamaas tureera. Mootummaan Somaaliyaa waraanaa Alshabaab irratti bane kanaaf diroonii Tarkii Bayraktar barbaada. Hidhattoota Alshabaab waraanaa kan jiran milishaa naannoo keessaati. Milishaan naannolee keessaa ammoo leenjii waraanaa guddaa fi loojistiikii hidhattoota hangituu waan hin qabneef iddoowwan tibbana hidhattoonni qabatan keessaa dursanii ba'uun himameera.
Waggoota dheeraaf Itoophiyaan Somaaliyaa keessaa buufachuun hidhattoota Alshabaab waraanaa turteetti. Erga Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf waliigaltee wal hubannoo Somaalilaand waliin waliin mallatteessitee as garuu Soomaaliyaan loltoota Itoophiyaa biyya isheetii akka ba'an gaafachaa turtee jirti. Gamtaa Afrikaa jalatti humna nagaa kabachiisaa keessatti loltoonni Itoophiyaa akka hin haammatamnes gaafattee turte. Boodarra garuu Itoophiyaa fi Soomaaliyaan jaarsummaa tarkiitiin walitti dhiyaatanii waliin mari'achuun mufannaa gidduu isaanii ture furataniiru. Kana hordofees loltoonni Itoophiyaa Somaaliyaa keessa jiran akka turan walii galameera. Haa ta'u malee Alshabaab Itoophiyaafis yaaddoo nageenya biyyaalessaati. Kanaan dura hooggantoonni Masrii fi Soomaaliyaa akkasumas Eertiriyaa kan sadanuu Itoophiyaa waliin rakkoo keessa galanii turan magaalaa guddoo Eertiriyaa Asmaraatti wal ga'uun isaanii ni yaadatama. Dhibdeen Itoophiyaa waliin ji'ootaan dura eegalee Soomaaliyaan michummaa ishee Masrii fi Eertiriyaa waliin akka jabeessitu dhiibeera jedha gabaasi kun. Masrii fi Eertiriyaan immoo yeroo dheeraaf biyyoota Itoophiyaa waliin rakkoo qabaa turanidha. Amma muddamni ture babal'atee garee lolaatti ce'aa yaaddoon jedhus uumamee tureera. Inistituutii qo'annoo tarsimoo gaanfa Afrikaa keessatti daayireektara kan ta'an Hasan Kaan Jeenjee hariiroon biyyoota sadan kana tumsa waloo Finfinneetti godhamedha jechuun BBC'ttis himanii turan. Ministeerri odeeffannoo Soomaaliyaa waliigalteen tumsa nageenyaa Eertiriyaa fi Masir waliin Asmaraatti raawwatame Itoophiyaa miidhuu irratti kan xiyyeeffate miti jechuudhaan BBC'tti himanii turan. Haa ta'u malee Alshabaab qolachuu irrattis waan xiyyeeffate akka hin taane tibbana argaa jirra. Ibsi waloo biyyoota sadanii ammoo Soomaaliyaan humnoota Itoophiyaa qollifachuun shororkeessummaa wayita loltuu daangaa lafaa fi bishaanillee wayita eeggattuu tumsa gochuuf waliigaluu eeree jira. Ibsi kun hogganoota sadeen dhaabbota mootummaa Soomaaliyaa fooyyessuun danqaa keessoo fi alaa akka qolattu akkasumas waraana biyyaalessaa jabeessuun shororkeessummaa akka faccistuu deeggaruuf waliigalanii kan turan yoo ta'u garuu lafa kan hin buune waliigaltee qofaan kan hafedha. Pireezidaantiin Gibxii Abdul Fattah al-Sisi yeroo jalqabaaf Asmaraa kan daawwatan yoo ta'u pireezidaantiin Soomaaliyaa garuu waggaa darbe qofaa yeroo 3 garasitti marmaaran. Kunis haala ittiin Itoophiyaa wajjin yoo waraanni dhalatee ittiin ofirraa qolatanii fi gargaarsa waliif kennan kan fuulleffate ta'uun ibsameera. Itoophiyaan waggoota dheeraaf walitti fufinsaan mootummaa Moqadishoo garee hidhata Alshabaab, Alqaayidaa fi IS'n hidhata qabu loluu irratti gargaaraa turteetti. Haa ta'u malee Itoophiyaan Somaalilaand biyya walaba ofiin jettu waliin ulaa galaanaa fayyadamuuf waliigaltee wal hubannoo mallatteessuun Soomaaliyaa dheekkamsiisees tureera. Soomaaliyaan Somaalilaand ammallee qabeenya kootii qaama kootii jechuudhaan akkasittis ilaalti. Finfinnee fi Kaayiroon garuu waggaa 10 oliif sababa hidha haaromsaa laga guddicha Abbayyaa irratti ijaaramaa jiruun wallabdee jabaa keessaa seenaniis turan. Masir ijaarsiidha kanaa hamma bishaanii gara biyya isheetti yaa'u hir'isa jechuudhaan akka balaatti ilaalti. Baatii bara darbee keessaa dooniin Masir meeshaalee xiyyaaraa Soomaaliyaatti geejjibsiiseera. Kunis xiyyaaroti waraanaa Masirii 2 meeshaalee waraanaa Hagayya keessa geessuun booda kan nagaames ture. Bara 2018 Itoophiyaa fi Eertiriyaan nagaa buusuuf waliigaluun booda ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaasa Noobeelii nagaa badhaafamanii turan. Waraana Tigraay tureen Eertiriyaan mootummaa Itoophiyaa deeggaraa kan ture yoo ta'u waraanichis sadaasa 2022 waliigaltee Piriitooriyaatiin xumurame. Ergasiin booda garuu hariiroon Itoophiyaa waliin Eertiriyaan qabdu qabbanaa'e. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed biyyi isaanii galaana diimaa irratti buufata doonii barbaadi jechuun booda ammoo hariiroon biyyoota lameenii akka duriitti hin deebine. Ittoo akka malee sammaachuun isaa ni yaadatama. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessoo wayitaawaa yeroo kanaaf isinii qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jecha qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu rakkaadhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa. Taatutaan booda odeeffannoo gara biraatiin hanga deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.